adana sifa yisa jedhani sababaan ati itti kafartee mee waan barumsa nuuf haa taatu Yesuus fudhadhu sin jedhanii kusattee dhayite moo waldaa ama Yesuus jaalattee akkas duun taane wuttidirinnaa minaamin jedhanii gisee san shaafifanii maal jedhanii wuttidirinnaa galuudhaa fi ijoollee baay'ee dadhabamnee akka amantaa jiradde. Subhanallah. Wangeela lallabuu barbaanne jechuudha. Yaani gaachi keessatti gaachetti Yesuus ilma Waaqayyoos jedhanii Yesuus Waaqaas jedhanii Abbaanis Waaqa jedhanii Hafuurri Qulqulluu sadeen kana tokko walitti godhanii waaqessuu ture. Jarri kun akka gartee Yesuus akka ergamaa ta'e akka ilma namaa ta'e sii galee amma. Naa galeera. Alhamdulillah. Yesuus Islaamni akka itti amanu Islaamni ergamaa Rabbiiti jedhana. Muhammad ergamaa Rabbiiti. Museen ergamaa Rabbiiti. Salamoon ergamaa Rabbiiti. Namni Waaqa hin ta'u. Yesuus ilma Maariyaam. Ati haadha qabdaami ati intala abaluuti. Yesuus ilma Maariyaam. Walii galee Waaqayyoon hin dhalu hin dhaltus. Ana abbaan kan kee hin dhalcha anis hin dhalcha ati ni deetta. Maariyaam ilma sii deette. Qaamni qunnamtii saalaa hojii godhee Maariyaam irraa dhalcha jiru uumamaadha Yesuusi. Alhamdulillah. Harka kee ol qabadhume. Subhanallah. Shaada qabataayi. Ashhadu. Ashhadu. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكم عليك أنا كان جبر مهنجر محمديس نجاها في رحمني ساني رت هاجراتو غربتش ربي في ارجما ربي كنت مراتو إسا لبيك ياندو سي أربك ياندو بدنجرا عيسى يوكين يسوس كريستوس ربي اسمتي ilma Rabbi ismiti ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira waaqni waaquma Yesuus namuma Allahu akbar dureetti baga Rabbi islaamumma si deebise obboleettii ta'u Allahu akbar galanni Rabbii faa ta'u ilma namaa waaqessuurra sadi sillaase waaqessuurra ab wal manfas quddus ahadu amlaak sadi walid dabaltee waaqes waaqni tokko waaqni yoomiyyuu buluqidaane keessatti waa hunda keessattus tokkuma Yesuus waaqa waaqessu ture Museen waaqessu ture Yesuus Kiristoos waaqayyoo kooti waaqayyoo keessan jira gartee garaa abbaa koo fi abbaa keessanii waaqayyoon keenya tokko jedha Museenis Abrahaamis waaqayyuma tokko Nabi Muhammadis waaqayyuma tokko nama hin waaqessinu yoomiyyuu nama akka keetii ta'e obboleettii tan tokko dubartiin akka teetii deette walii galee dubartii dee waaqayyoon dubartii hin deettu waaqayyoon hin dhalatu haadha manaa hin qabu ilmottis hin naajabu ilma jechuun nama abboomiin waaqayyoo ajajni waaqayyoo tokko itti kenname ama atiin intala toos hin jechuu naan danda'a naasi dhalche obboleessa koo tokkoon jechuu danda'a harmee takkaan harmee ta'u tokko jechuun kabajaafi malee Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti yoo jedhan ilma waaqayyoon guddifate ilma waaqayyoon dhalche ilma waaqayyoon ummate
uumamni hundi atu akka wangeelaatitti kiristaanonni hundi ilmaan waaqaa jedhaman. Hundi keenya ilmaan waaqayyootiin jira. Warri waaqarra jiranis malaa'ikoonni hundi isaanii tokko. Waaqayyoon ilmatti naajamu. Anaa fi atiitu ilma waaqayyo agartee ilmatti haajama. Waaqayyoon ilma tokko qaba jedha wangeelaanis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Waaqayyo akkasii tokko ilma isaa biyya lafaa jaallatee amma kan nuufitti isa kanatti kan amanu hundi jireenya bara baraa qabaatu jedha. Anu ilmaan torbafaa qaba. Waaqayyo tokko yoo itti kannitan maanno tujjaarri ana jechuu bara. Hamzaa irra qaba jechuu waaqayyo irra. Uumamni hundi kan waaqayyooti. Hatta seexaana waaqayyootu argamse malee ofiin argamne. Walii galee alhamdulillah jedhee lakkoofsa kee naa ergi. Kirri ni qabdi. Kirri irra jira jedhanii kirri ni qabdi. Kirri qabdaa? Birraa muribbo. Kabajaan akkasuma kaayif. Birraa muri maasiin gootu fannoo irratti waaqni hin fannifamu. Akka jedhu wangeela keessatti Ibroota keessattis keessa deebii keessattis yaawwa akkana suuta kootu fudhadhu foon haa fudhatu akkas kan agarsiisee kunoo. Yaa salaam. Waaqni asirratti hin fannifamu. Namni fannoo tanarra fannifame abaaramaadha jedha. Namni fannoo irratti muka irratti fannifame hundinuu abaaramaadha jedha. Yesuus abaaramaa miti. Quraana keessatti Yesuus eebbifamaadha. Haati isaatis wangeela keessatti abaaramaan Yesuus jedha. Seexaanni abaaramaan jedhu. Nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedhan Yesuus. Fannoo irratti waaqaaf fannoo irra fannifama muka kanarratti no. Alhamdulillah hin tuynu amantii namaatiis. Baga Rabbiis deebisee haadhaa fi abbaa keetii hojii jiraadhu jiruu bareeddu barattee lallabdu daawwa goota. Ijoolluma akka keetii gara Islaamaa dhufan hedduudha. Dogoggoruun waa jirti. Waggaa afran kana keessa laa Rabbiin addunyaarra si fudhatee duute kasaaraa gaabbii gammachuudhaaf har'a boochee si dhagamee boochee bara baraan qabrii keessatti guyyaa boruutti illee namni si boochisa akka itti salaattu galgala kana hin qulqulleeffatta qaama dhiqatta achi booda dubartii eenyu jirti nasraan teenya takkaas hin jirti. Yani hedduu jira ijoolleen garee shaadaa si barsiisanii lakkoofsa kee naa ergita inshaallahu taala baga Rabbiin gara Islaamaa si fide rabshaa tana keessaa Rabbi si haa baasu fayyaa si haa kennu Rabbi si hin xiqqeessin maatii ta'etti gammachuudhaan haadhaa fi abbaan kee jiranii. Harmee ta'etti bilbili si dallansiise harmee ta'u lubbuun osoo hin jiru Rabbi waaqa naman taanetti deebi'een jira jedhin kan laman taane kan sadii hin taane waliigallee kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan qaama saalaatiin hin dhalanne waliigallee furadhe Allah tokko itti dhugomse baganaa jiraattanii amantii takka walii qabna umrii naa dheeraadhu jedhe maatii keessatti jiraadhu hin baratta kanumaan siin jedha inshaallahu taala waan jettan yoo jiraate Hamza hin badda. Alhamdulillah. Wallalte baga gammachuu keenya ijoollee garee baay'ee gammade baay'ee. Alhamdulillah. Wallalte baga gammachuu keenya ijoollee garee baay'ee gammade baay'ee bakka walitti fakkaatu dhugaa baay'ee gammade. Subhanallah. Baga Rabbis dees baga Rabbiin aqleesse kana samsanne uumaa. Tabalaan hin jirtu cuuphaan jedhamtu hin jirtu namni guyyaa boruuti malee har'aa miti bishaan nama guyyaarraa qaama dhiqadhu deemi cuuphaa yoo fe'e qaama dhiqattu guyyaarraa namni islaamni dhiqachaa jiru udwachaa hin jirru qulqulleeffadhu bishaan nama qulqulleessu maali Yesuus Kiristoos nama takka cuupheetu hin beeku Yohaannis isa cuuphee jedhan cuuphaan Yohaannis cuuphuu ture dilii irraa akka qulqulleeffatani dilii cuuphaan Yohaannis Yesuus cuuphuu qabaa hin qabu maal bishaan keessa gangalchan nama bishaan keessa ajjeesu maali tanuu ortodoksii keessatti xabalaa jedhanii dhiiraa tokko asi godha dhiiraa tokko qullaa si dhaabee safuu. So kanaaf inshallah baga Islaamaa dhufte ni barata inshallah garee keessa si galcha tole abdii Mustaafaa biraan si keessa ni barata lakkoofsa keenyaa ergeeti inshallah WhatsApp biiznillah Telegram irratti ni barata imo irrattis Zoom irrattis ni barata inshallah barattee haadhaa fi abbaa kee deebitee barsiisuu qabda ijoolluma akkasii goote sanuu gamana fiduu qabda warra kana sirra dalaguune seenaan isaan hin dagattu dirqumatti Yesuus wangeelaa nama tumanii nama fudhachisanii bara. Yesuus fayyisa guyyaa tokko manfas hafuurri qulqulluun fayyisan jedhan abbaan fayyisan jedhan Yesuus makana malee dalagatan ajaa'ib. Ortodoksiin Maariyaam fudhatte Peenteen ilma fudhatte bara. Ortodoksiin waan jettu Maariyaamtu fayyistuudha hin duune hin jirti isiin gartee waliin nu araarsiti Waaqayyo jedhan Peenteen Yesuus walitti nu araarsa jedhan nuti jidduu tana rakkanne haadhaa fi ilma jidduutti walitti deebisu alhamdulillah galatti rabbiif haa ta'u kana manni kadiroo isaa eebifamu. Adiro baga gammanne akka maqaan kee duraanii kan bareedaadhaa misa maqaan bareedaadhaa mi tureetti maali maqaan maatiin si gaafa
kun kiyyaa miti kiyya nagalchuu didee naa ijoollee irraa fuudhee asii as galee amantan. Maasha Allah. Maqaan kee kan duraanii kan? Kanaa miti kan biraatti. Abshir abshir. Maqaan Kan kee? duraanii Roosaadha. Roza. Roosaadha. Okay, Maasha Allah. Roza numa jirti eeguutudha. Garte? Rawda baafadhu. Rawda. Rabbiin jannata siifaa kan insha Allah. Tole. Saniif jiruu bareedu isaa jiraachisu.